ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ Ashmuri kana sau si male anamiti asli gaba dollar mega nyaate tananya tus dugaba sen ummata ibsi nipsita malaka nyaate tana sinje manta matalle taranko jamma mochu ye nyaate tana sinje malfit innina na sau ke saba ay chulaka wai malaka ke saba wallahi nyaata mera agesani soba ni Facebook ira tamata pa mesun soba ana jere wara badu wala tibi dumuta illala nyata mera ye nyata mera malak soba na sabu na betu fida akan gaba sabuti fidati birri mileni sadi kumni bitor bajale mesuni erga ufitira tutane chuna kumni mileni sadi kuma di bator ba ini jere mesun birri biyota arabarra namni dum fangalchi wana gemale risiti birri mileni sadi kuma di bator ba to ko ba bidun nan lesanu tokko lamma ba akkan ke sagale isabet yawmal qiyamah ke sagal tani sadan gatim be ku janani chiti malaka wallahi na tamira ana sinjale basi ummata ide risiti ke tilargate akkan ustad raya babachan erte basi agar sisi nakijibe jadi natumurte siban ummatas sera biya kana tinna kama yese akasi ergala tutalina risu didani jettemite te gabasan gabalu tenatu walinya nemale walinnu nemale walinya kanat walinya ni walinnu ne jedetani male basi ummata malaka miskinota anis debi masalan si debisa walinya ni walinnu ne jedetani male fidi malaka ummata nyateta ani monya atina nyateta nanya nevedi nyateta fidi akakoti tiori ratat basi ana sinjalela mubarak musamma yasin kayro kedat enyunu kan sonan nechuda agese debida agese ni gaban dubigas abika dubianga walinyan ni jedeta ni male walinnun ni jedeta ti iragite malakni ummata wallahi wa billahi wa tillahi wara badda nyata mejira ana tujede na tujeda na tutika fatamumma burda bani batti ana tujede sagalani kammanaji tekana kan irra keessatti kenname kana jedhani bakka jaa agarsiisan gargaarsa guyyaa sadii okay waliin nyaanne dhunne male waliin jiraanne male jette miti gaafasan anan ani sadhasiin jedhe ka warri kayroo walloluun jibbina waa hedduu dhageessanii waan raajii hedduu dhageessanii warri kayroo walitti ka'uu hin jibbina harka rukutaa ergaa baafadhaa dhugaa keeti jedha akka mala geessanii dhageessanii dhugaa keeti kanuma sinirraa eegama sin waraabbadhaa warrattuu jettanu ay amattu rakmaa rakkoo bareettuudha okulqulleessee galee gasin buusaa taklaalaa ga'e jala deemaa dhugaa keeti jedha akka dila kan isin baasu kodayanti kopai kodayanti nangal cina bak naku fisu male nanjabesu dimma ko keessa nangalin alaka keeti nama rasula miti kanan demon ragaadaan isi warri komenti kan sinirraa baradu asingorina achingorina yo warri kayro wollolte bichiti danu siniba ka qulqullaa ni qulqullaa ka turaa ni turaa jecha ko yo fudhatte warra janda barbaadu ajanda gargatta warri dhugaa barbaadu dhugaa argatta galaanni miidiyaa ka'uu nama barbaadu keessaa tokko ana akkuma leengada qulqulleessee deema abbaa qulqulleessu abbaa fudhatee deema kanaaf anna attunaan jettanus nan dhibu konfidensii kootii nan iyyi dhaqee bilbila korraa guyyaa kanaa giifte kanaa kennitan kan mana seene kana jedheen baase malee eenyuun nan gaafatu akkamittan gaafatama waan hin bahu
wajjin jiraatu yoo ba'ellee ka biraatu ba'a guyyaa sa'aatii wajjin baasaa ummata agarsiisaa sinii waliin hanguure ani sinii wajjin hattuu edamaara ibsaa abbaa jaalalaa jettan lulun bolqiisuu jechuudha halkanii guyyaa kana arrabsaa jiru sababii keessanii baasaa haqan qaba sin gaafachuu waliin nyaanni waliin dhunni bakka tokko jirra jedheen dhiise malee ay jechatti sana wallaahi natti tolte guyyaa daadhi bagaataan na guddisaame oye waarak birriin nyaanneenu hattuu na gootanii ana hiriyaa keessa waliin nyaannee dhunne utuma irraa nyaadhe jechuudha bakka nama 3,000 dhuftanii waliin nyaanne waliin dhunne jennee si dhiibne malee fidi haqqii yatii miskiinota fidi haqqii ummata wallolaan hin jenneesi yaa warra keeroo waliin nyaanne waliin dhunne jedheen isin dhiise malee haqni ummataa isin biratti baddeetti bakka hin jirutti malee ni hisaabamu bakka hin jirutti malee ni hisaabamu qorichi boolla gaafa namaa qottu gad hin fageessin boolla naa qottu yoo qabaatte qoti ammas siifan baasaan an mubaarakii yoo akkaawuntii kiyya gubde malee na gubuu hin dandeessu ani immoo waraabbadhe gargaarsa shawaatii kaasee iskireeshuu godhadhe guyyaadhaa wajjin viidiyoos waraabbadhe lafa kaaya isaamni ummataa kan inni saabamu bakka an jirutti dhugaana ba'uu barbaaddan warri kayroo wal loluu namni jibbu hattuudha warri kayroo wal saaxiluu warri jibbu hattoota maaliif beektoo waliin nyaate fidaa anatu bakka isaa gal akkana maanaan kokaasan as gali asiin bayi as gali iskireenshutii qabna maal jettan anis iskireenshutiin qaba waayit anis iskireenshutiin qaba an harkaa ba'uu hin dandeessu eenyunu erga na xuxxanii suma dhuguma haddan aariyan erga ashmuuriidhaan gastiifee masa abbaa arge gasin jettaniin miira keessa na galchitan ofitti na xuxxan jechuudha wallahi immoo gaafa boxxaqaafatto qaadatti ajandaa lubbuu isin dabarsitu oromoodhaan isinitti gadi baasa ragaadhaa waliin jechuudha eenyunu sodaatu kayroo keessatti wal kabaja malee anatu baalageedha garaa udaanin qabaan nama wajjin nyaadhee nama wajjin nugeenna ajjeesaan isuma dhuguma wallahi laazim abbaa fedhe sodaadhuan bookkisee nama jiraachuu danda'u maal abbaan barbaade kayroo keessatti bookkistee jiraataan jirtu bookkisee abbaan barbaadetti muka sitti cabsee sirraa buqqisee jiraachuun danda'aman laa hin ta'u anarraan bareedu nama wajjin nyaadhee dhuge jechuutu wallahi laazim sareena godhean nama keessa abbaan barbaade bakka argetti sodaattu naan jetti ergi liqaambarii keenaa labu shakla gorillaa sitti meedha sila sii beellameetaa miti sila gargaarsa waliin goone miti gorillaa ilmaan gorillaa cittoo nama hin geenye kanan akka miila kooti silaa dhageesse gorillaan obboleessoo insanamti tokkoon dhageessani gorilloonni jaldeessi saudii keessa teesse ka makiinaa shorxaa'an gadhiisu sun mucuusii ciu jennaan udduu gaalaatti galtu marti dhiira taate sanuu maal jetti beettu wanne kun utuu kayroo jiraadhe jetti osoo kayroo jiraadhe jetti ansi lakkoo ijoollee baalee bira noolee sitti mee mana kee galee waan sitti hojjedhee ba'e hin argine mati mana kee galee gastii kee ijoolleen warri kayroo keessaa nutti dawwaltanii mubaarak hin ba'u jettanu bookkisaa jira kunooti mubaarak gadi beera jettanu kunoo soga jawaa keessan jira deessa agarsiisee dadhabee kottu jedhee ijoollee galle keetii bira dhaqee taa'oolee bashannanee miila olee dhaqaadhe bahee mitiima meerree warri bilbilanii mubaarak gadi hin ba'u siin jiran sa'atii kanatti laayivii kiyya fudhadhee gadi boodhaa qophiilaan ammatti tokko lammaffaa siyaakii qabsi wallaahi billahi waa tokkitti naan barbaadan ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa teessanii afaan bantanu ganamaaf galgala jechuudha eenyu afaan sin barsiisaa jira hadhaa arragaaggateera liqaman barii kee ragaa waliin qabadhe dhimma haadha manaa kootiitiif yeroo naa kenni guyyaa 2-3 naa kenni ni sirraa baabaa Sheek Riyaad naa bilbilaa jirtu isinii bilbilaan ture kabajaaf nama iyyuu keessa galcheen guruppii keessa nama waliin yaaditan dawwalaara boriifuu kalidin nuti yana qabattu boo maal godhattaati hay isinii bilbilee baabaa ko
kabaja sinna qabdanu anis kabajan sinii qabu sinii bilbila nama keessa kaa'e narraa kaasuu diddan yoo xiqqaate hadha gisee kudhan sinii bilbileera gisee kudhan sinii bilbiluun koo kabaja keessaniif kabaja sin kaleessa dhuftanii abeet mubaarak jettanii fuuldura koo dhaabattanii faniyyi siniin tanaade hadha immoo waa'ee manaa kootii kaleessa madaal sinitti meera gaafuma dura sinitti meera dosee kana hin cufu mucaan amala qabaa mucaan keessan amala qabaa gaafa amalli isaa itti kaaten itti kaasa siniin jedheera gaafa sana waadaa koo guuttadhe oromoon fedhe nan dhaabu abbaan fedhe nan dhaabu anatu waa'ee manaa kootii irratti jihaada du'ee sin agarsiise ishee ana kan na dhaabe waan biraa miti daalif sana naasoftu annama sin galche yumbee wallahi billahi annama barbaadne naanaa saante kanaaf isa ijoolleen gadi baatee afaan banaa olteefi an gatiitti kafalee dubartii ambaatiifu iyyaan oolaa gadi bee dhageessani dubartii ambaatiifu ka abbaan barbaade Dubaay keessatti maallaqa nyaate iyyaan oolaan miti haadha manaa koo kabachiisu akkatti haadha manaa namaa kabachiifamtu isin agarsiisa amma barnoota Oromoo hundaaf ta'a akkitti haadha mana an ustaaz Riyaadiin kabajee sheexaayiriin kabajee erga dhaabbachuun koo tuffii taatee hadda gorillaa gannatti baaftanii namaa miti jaljeessa boolla keessatti harree waliin guddate kan natti baaftanii waa'ee haadha manaa kooti kan natti kaaftanii beellamatti hin kennu jechuudha. Geessan beellama ittiin kennu biyya seerri keessa jiru keessa jirra. Silaa dubbiin karaa qabata wallaaqneeti gara biyyaatti galla. Irraan deebi'a wallaaqnee gara biyyaatti galle biyya keessa olfisan. Ka yeroon biyyatti keessatti olfisan miti. Inni kun isa kanaan cufamaa sitti meeraa farsoo silas galee sitti meeraa. Yeroon ol sitti galu gatiya afaan amma haadha manaa. Ufaan kana udaan haadhatii maqaatii nuti na hin asirratti. Udaan haadhatii kana afarsoo jechuun ilma haadha sade. Abboommoon gurbaa dullaa kana dullaa haadha. Yeroo keessattuu hin jiraadde minaan min jettu sana liqaan bariin keetu ajjira. Liqaan bariin kee halkanii guyyaa haadha kiyyaa arrabsiisu. Dhageesse liqaan bariin kee ofii isaatii as taa'ee haadha kiyyaa arrabsu sodaate. Haadha koo arrabsiisu ajjira. As keessaas nama ijaaree arrabsiisaa ture. Bakka biraattis arrabsiisaa ture. Isa kana waa itti siin jedha. Galatoomaa ulfaadha. Ibsaa turumbadu ibsaa nama obboleessa keetii miti nama ibsaa. Ibsaa barbaada namni ajandaa kana qosee dubbii kana natti ilaale. Ibsaa nama obboleessa kee. Nama ibsaa. Ibsaan anarraa maal qaba? Kabajni malu wal kabajnee abbaa barbaade waa malu. Wal kabajnee waliin deemuun hin malu. Nama raksuu yoo ta'e nama kuma torbaa saddeet itti nama raksuu. Maayikii bakka takkatti hin barbaadaye bakka takkatti kammaa diree baay'atanitti dantaa keessan hin barbaadu. Dhagaa barbaadadhaa gaafa odiitii qofa amaanaa odiitii. Boona gabarta boona. Mubaarak kan jiru wallahi billahi. Gargaarsa kana ayita mubaarak kan jiru. Dhaggeeffadhaa. Waa tokko itti baruu barbaadu miti. Maallaqni nyaatameera eeyyee nyaatameera. Akka inni itti nyaatameera abbaa isaa nama bakka tokkotti. Salaamu alaikum. Fixeera. Natu isaabicha beeka. Natus kireenshuutii qaba. Isaabni jarri feesbuuk irratti maxxansan. Ustaaza jedhamee immoo ustaaza isinitti mufachiisuudhaaf fidamu sana soba feekiidha. Ustaaza waamuun ustaazni sun jaallatamaadha. Akka uummanni dhiisaa abboo jedhuufi dubbiin ustaaza bira hin jirtu. Mati Mubarak Musammaa dhimmi ajandaa keetii dhiifamallee naa godhiitii al takkila waan ifaa wahii dubbachuu. Ustaazni keessa waan ifaa. Aboon harkatti qabee eenyuun sin galchee nanii eenyuu gatti qabu barbaada. Ustaaz bayaan kabajamaa namaa amanamaadha. Maqaa ustaaz hin dhaasisinaa eenyuunu. Ustaaz jala dhokatamaa jira. Maallaqni nyaatamte nyaatamte ana jedhe. Natu isin hin jenne. Laamee silaa warri kayroo wal beeku jettan miti. Rabbiin natti fuudhe kayroon jira. Eeyyee nyaatame nyaatame. Erga jedhu ofitti na tuqani. Ani illee kaasuu hin barbaanne. Akkasitti na tuqan miti gaafa turaas. Nyaatameera. Hin nyaatamne warri jettan mana keessanitti waan maddaa jira. Nawaama isaabeen itti saalfadhaan. Kan itti almal barbaadu. Ofittan fudheeman. Warra sina deemee hattuu jedhaa hunda ofittan fudheen. Bakka beetanitti. Sanuma jechuu barbaadu. Bakka beetanitti waan maddaa mana ibsaa miti. Mana jinnitti waan maddaa. Miira keessaa bahi habiibii kiyya. Abbaddu koo.
Miira keessa jira. Alkaati. Qoy birisha qoy. Fedhu caalaa na waamu. Fedhu abbaan barbaade waamu. Jara na waama. Isaaf na godhamu. Anatu isaabicha warra deeggartootaa waliin lafa laalchisa. Ammu baarakii miti. Sana booddee na kabajja. Eenyuun akkan ta'e jechuudha. Birrii miiliyoona 3,700 barreeffadhee giiftiin akkaawuntiin galee gara tiktookiitiin eeggadda dhoosabame 27,000 isintu eeggadda waa'ee isaabaa kaase geesse isaamni isinii godhamu hin jiru nyaatantanitti waan galfadha kanuma rabbi sabrii isiniif kennu yoo itti mudditan gadi baaftan nan beeka humna keessan akkuma ganna baaftan gadi baafadha gaafa isaabaa garuu ana waammadhaati akkuma jarri gaafa asiin gali achiin gali jedhan nutu wal beeka asiin gali achiin gali jedhan kana keessaadha kan ta'e isinii baasa ergana tuqxan jechuudha tuttuqaan haqaan guddaan udaan fida ana miti kan si tuqe ibsaadha dhabdee ilmaan argeeti ka warra gosa guddaati ka warra sodaatamaati ka warri qeensi irraa cabnaan kokkee nama qabanu ka isa sodaattee irratti darbitaa abbo ibsaa sodaattee irratti jeeta ibsaatu muka sitti dhaabee sirraa buqqisaara funyaan keessa si kaani ka eenyu ilmaan argee maqaa waamee dhiifama ay gudiidha walla ibsaan ana sis hunda walitti laaqaa jira anamma ibsaan barbaadaan ibsaanaa fida ibsaati si laaqaa jiru mana maqaa waamtaasitti Ayyeta habibi kiyya waan takka jechuu barbaade dhimmi waa'ee haadha manaa keetii dhimma si ilaallatu waan dhuunfaa keetiiti manguddoon gaafa san keessa jirtu dhimma keessan isin hafittu waan hawaasa sirra jiru galchuu hin jiru tokko dhimmi lammaffaa ammoo dhimma hawaasa guyyaa kaleessaa gassi baasanii dhimma ooditii keetii irratti namni 3,000 taa'ee dhugaa fi dhara adda baafatee hawaasni kun deeme hadda isatillee deebitee dhageeffadha hawaasa kiyya hadda atillee deebitee namni kun waliin hojjenne sababa isaatiin waanaan jedhaa jiranii dhugaan jirtu haa baatu mana nama tokkoo qabaati ooditiin hawaasni miskiinni kafale dhibbaan dhibbatti hawaasa bira hin deemnee jedhaa jirta hawaasni dhaggeeffadhu yeroo akkas jedhu immoo konfidensiidhaan malee sodaataa miti eeyyeen maallaqni irraa butamteetti ittam gaafatamaa jecha kanatti ana gaafata dubbadha Kana bichaa himuu barbaadna namni nuti laa. Ammaan tana karaa dandeettii. Maka kesan bawa cura. Ani kau mana munira? Takin, haka kia. Kau tiga berapa kade? Yero jolen kau jalan dem tebos. Yero jalan latoni kau bawan. Kucina mah dabi ke sama dah jepsan. Lagi sani. Kucina aja jepsan. Wahai kau titi. Yero hundi.